Asamaar kafuudhee shamarran dargaggoon kan biyya keessa falaa baguma jiraatanii jiruun waan guddoo walaloo yaa hammeenya isaa yaa gidiraa isaa yaa jiruu biyya ormaa osoo dhukkubsatiin na aachisaa osoo rukutamiin na boolchisaa yaa hammeenya isaa yaa gidiraa isaa na dhageessiifan himaa yoo gurra qabaattee na hubachiifan himaa yoo qalbii qabaattee jiruun biyya ormaa jiruun mana ormaa akkana kinoo guyyaa guutuu waamamaa arrabsamaa kabadamaa dhiittamaa yookanis gamoorraa darbatamaa hojjedhees galata dhabaa akkana fakkaatti kinoo jiruun biyya namaa na dhageessiifan himaa yaa namaa akkana fakkaatti kinoo jiruun biyya ormaa na dhageessiifan himaa yaa namaa.